So isini koflu jira bara. Mootiin tokko ummata tokko yoo tuffate bulchuu hin danda'u. Dhugaan si himan. Hin danda'u. Arra osoon isinitti himnu si gale waan warri ijaarame abbootiin qabeenya maarreen afaan isin dibduu jecha qabsoo Oromoo tana dura warri dhaabbattan. Kaleen akkas ture, kaleen zubbii ture, haadha teessanii himta si gale. San gaafa waliin dhufnee haasawu. Jijjiiramni ni dhufa 100% ni dhufa si gale. 100% ni dhufa inshallah ta'ala. Ammaaf si fakkaachuu malchiisa. Sitti hin fakkaatu ammaaf. Maaliif information hin qabdu, keessoo mootummaa kana akka jiru quban qabdu. Ati waan qaallichi meekaappii godhatee TV irra sijjuu kana qofa qilleensa qofa irratti isa harkita. Nuti lafatti kursii hudduu isaa jala taa'u jirra. Bakka hagamta akka hudduun isaa urattee dabanamu jirtu arku jirra. Qilleensi hundi akka seenu jiru. Bineensi hundi akka seenu jiru. Raammoon akka garaasaa keessatti heddummaаттee isa nyaachuu jirtu warraa jechuudha. Saniifuu wanniin isiniin jiru irra deebuudhaan if eeggadha. Hoggii dubbattanillee hayyoota kanallee hoggii qeeyxan mee suutuma jaa. Mee suutuma jaa. Jaawarmaa mafaan kalloo bineensaa baasee jira. Warri qeeqee hundi jilbiibbatee boohee dhiifama gaafachaa jira jechuudha. Tana osoon oduun hin taane seenarraa dubbisaan jiru hujumaaniin isin himaa jira. Seenarraa osoon dubbachuutti hin jirre hujumaaniin isin himaa jira. Saniifuu wanni hin jijjiiramne hin jirtu suuta ja'a. Suuta ja'a. Itti aansuudhaan hayyoonni keenya erga walgahii tana xumuran booda hujii faakti ajandaa gabbaaf ta'e. Ajandaa siyaasaa keetii roodmaappii kee sabaa sablammii wajji eegarra walii galan booda godhaniiti mootummaa tokko hoggii mormitu mootummaa san caaltee argamu qabda yaadaan. Si galee Amaaraa wajji kamii bulta, Soomalee wajji kamii bulta, Maalii wajji kamii bulta. Si galee caaltee argamuu qabda jechuudha. Caallee argamuu qabna jechuudha. Mootummaan kun mootummaa jijjiiramaaf qophiin ta'in, mootummaa nagaya buusuuf qophiin ta'in, waliin bu'iinsi hojii isaa akka ta'e, ummata beeleysuun hojii isaa akka ta'e, ummata keellaa irra jaaree Harargee tanafaa beeleysuun si galee. Ugin dhimma Harargee ana dubbadhu waan hin keessa beekuuf akka mataan kiyya na oowwa si galee. Waan ummanni Harargee keessa jiru bineensi gaaraa keessa hin jiru. Oromoon guutuun akkasuma rakkachuu jirti garuu kakka Harargee ta'e hulaa hundatti cufanii irra hoolaa keessaa bitanii irra hoolaa sakkaree iyyaa irra wasaqa bitanii si galee Harargee tana keessa nama waa beeku ariihanii ilaalcha maalii qabda ilaalcha miitirqishoo qabda jedhanii milishaa manatti ularra dhaabanii waan ummata keenya kana godhu jiran. Ummata duraan jimaa gurguratee jiraatu jimaa isaanii qaxirraa godhanii jalaan Soomaleetti diranii Soomaleen ummata nyaateetu garaan qabne kan haxaawaa jirti. Achiin dhaqanii jimaa hangumaa silaa Soomalee gaxee ergan kanaahu Soomaleedhaan akkarraan bitamne. Jabuutii takkitti irraa bitattu amma kunuu Keeniyaatti geessan. Mootummaa Oromiyaa keessaa dhaqe namni Jabuutii fi wanti wal taasiseetti geesse. Maal sheexaanticha kanaatti ergee Jabuutilleen jimaa Keeniyaa akka fudhattu. Jabuutiin Jabuutii xiqqoon tun Soomaaliyaa guddoo ta'an fixaniiti Jabuutiin jimaa Keeniyaa akka fudhattuuf irratti dalagu jiran gaafa annaawunsi ta'e dhagoof teessa. Ummata warshaa tokko hin qabu.
Harargeen uummata warshaan tokko keessa hin jirre si galee. Awwadaa takkitti namni gamaa gamanaa bahee irratti dalagatu. Har'a maal fakkaatti awwadaa bakka lama muranii horii darajanii magaalaa diiganii fixanii. Si galee. Amma waan kashlabbee asirraa afaan bantu gartee bargar quuftee sakkaree iyyaa fi waan gartee ma'aanaan qabne loqoda harargee dubbattu tana waan harargee irraa dubbattu sitti hin fakkaate. Dhimma mataa siitiif iyyiti. Tuun abbootii qabeenyaa jala galteeti gartee yoo namichi sun waan haa darbe jettee iyyiti abbaan qabeenyaa. Tuun gartee waa itti darbaniiti gartee farshoo quuftee iyyiti. Namni dhugaa garuu ka uummata harargee waan keessa jiru arku jiru. Baharatti akka isaan itti dhumu jiran. Namni akka jiru maraateeti mafaa roobni qaxyeeti akka jiru maraatee si galee dachii gurguree ka qabu gurguratee ka hin qabne gosaan biyyaa na baasaa jee biyyaa bahu jira uummanni keenya. Uummanni dur qabsoodhaan beekama. Har'a uummata san irratti gartee tujjaaramuu jirra dalagachuu jirra jedhanii irra baachuu jira. Guyyaan kunis ni dabra. Guyyaan kunis ni dabra. Ambiti abbaa gadallee qabdi. Harargeen abbaa gadallee hin qabdu. Namichi wasayni kanaa darraa galee ifii mana fudhate re'een torbaanitti mana sadhayxee qalamtii nama rakkoo telefoonni itti dawwalamee itti kennirraa muramee shimallis bashannansiisa. Bakka bu'aa caffee Oromiyaati abbaa gadaa harargee jedhanii sana. So uummata karaa hedduudhaan itti marfame akka harargee maal mootummaa jaawaruma gaafii gaafatte. Jaawarii wajji wal tahii harargeen beekaa haqarraan kaatu. Haqarraan ka'u manni harargee. Jaawar kun ni qabsaa'e. Sii kanaa'us hin beeknu. Ka jaawar kana fide kasi fide lammaadha. Lammaa san ka fide jaawarii. Qabsoo har'a gartee ati ittiin muummicha ministeeraa taate ittiin nugusa torbaffaa taa jettee ittiin dhaadattu tana. Bakka ati jirtuu namni si beeku hin jiru gaafa jarru kun qabsaa'u. Namicha kana ajjeesuudhaaf osoo hin taane jiraachisuudhaaf wajjin kootu isin hundinuu ilma keenya wajjin kootu hanganuma qofa jee uummanni harargee gaafii gaafate. Gaafa sumarraa xiiqii itti gala ilmi intalaa ilmi haadhaa ilmi intalaa si galee gaafa sumarraa harargee cineene si gala. Uummata harargee gaafa sumarraa uummata kana hiyyoomsuun qaba duuba deebisuun qaba diinagdee isaanii dargaggoota isaanii kan baran shamarran isaanii akka qara'anii tartiiban taane godhuun qaba jedhanii waan pilaana kaayame jechuudha. Dursa gosummaa gadhiisan gaafa saniin gabbahee warra irra na dhageeffatu hunillee piippii jedha na dhageeffachuun turre gaafas. Yaa uummata harargee gosummaan amma isin eegaltan kun waajjira pirezidaantitti namni minisootaa tanaa dhaqee sababa intalti caaltuun sa'aniitun itti aantuu taateef ala si balleeysuu deemti jedhanii asii wal ijaaranii dhaqanan qubaan qaba. Yaa uummata harargee ichi kok isinii taatee wanni kun. Ichitti isinii qophooyitee ti gosummaadhaan gati isin diiguu yaani tataan jenna. Maaltu na dhagaye. Akkumaan har'a dhaabbadha. Isin qofaa miti ka abbaa qabeenyaa qabu dhaabbadha. Isiniin jiru kana. Tuma dhufuu teessa. Amma mucaa muraa kanallee fuutaniiti jettanii akkana samirraa yaa'u jirta. Namni ambitini tujjaaranuma qabdi ni dhooyfatti. Nama fi jabaa fi namni ni dhooyfata. Arraas isinumaaniin jechuun jiru dhooyfadha. Maarreen saraara diimaa. Maarreen maarree gurraacha. Mitirkishoon saraara gurraacha. Hin jaamu akkasumas.
teessaniifuu hin jirtan namni gartee isinirra walii galee jira. Mee dhooyfadha. Gaafasiis akkasumatti naa hunda geessan. Faarsee bulaa hoggiidhan juu viidiyoo kiyyaa quban qabdan si galee an faarsee bulaa gaafaan dura gabbahee maqaa kana baasu akkanumatti miti itti yaannee teenye baasee maqaa kana. Maaliif? Faarsee bulaan irra badaan faarsee bulaa Harargee waan ta'eef wanni sun waan narra geesseefiin itti yaadee baasee. Irra caalaan nama qaallicha kana dura dhaabbatu dhabamsiisuu barbaadu. Mee ilaali irra badduun opiidiyoo Harargee irra badduun milishaa Harargee fi Jimmaa bara. Badduun milishaa Jimmaa fi Harargee bara. Mee ilaala. So gaafa isaan gosummaa eegalanii na hin taatu jeen ammaas waatu duuba jira. Yaadataa isaanii har'allee numaan ja'a yaadataa Juneedi muraasa isaaniiti maqaan isaati. Har'allee numaan ja'a borullee inni nama siyaasaatii miti. Nama biizinasaati. Maqaa isaa baasaa as keessa. Maqaa isaatii fi maqaa Jaawar Maammoowwanni walitti hiitaniif hin jirtu. Jaawar nama siyaasaati. Yaadataan nama biizinasaati. Yoo Jaawar aangoo qabatee yaadataan biizinasa isaa dalagata. Sigalee. Mee xiqqoo dammaqaa waan namni isiniin jiru understand godha. Sigalee. Sakkaree iyyaa hayyuu gootanii yaadee dubbataa. Hoolaan godhina naa isiniin jee yaa uummata hoggii khasaaruu deemuu uummanni tokko kana ta'a sigalee. Nuti yaannee dubbanne malee sakkarreen ni jiru. Maaliin jeessa reefu jaa sakkaree iyyaan hoggii sakkaruun sun irraa galte. Waan balleessin beeku daamejii cinqii hawaasa kana hedduutti uume quban qabu. Saboo maaliin jereefu hay anumaatti na jee jaa viidiyoo isaa laale. Sakkaree iyyaan bu'aan qabu. Yaadee dubbataatu irra bu'aa qabaa jechuudha. Saniifuu uummanni Harargee waan qabdammee suuta jaalala. Wanni keessan tun hin toltu. Teenyan toltuu jette jaartiin.